Yaa Rabbi, yaa isa manaa nu baaftee, nagaadhaan maatii keenyatti nu galchi. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkami nagaa keessanii baga nagaa qabaattanii yeroo kana geessanii sa'aatii ammaa kana ga'uunuu fedha Waaqayyoo taanaan sa'aatii kana geenye baga sa'aatii kana geessan isiniin jedha. Warroonni aaraa irra mana koo dhuftan maamila koo ta'aa isiniin jedha. Warri dursa jirtan immoo laayikii godhaayi. Waa xiqqoo tokkoon dubbadhe too xumuraa baay'een dubbadhu. Waan daqiiqaa 8 irra hin dabarre kana haasa'u isiniin jedha. Amma kanatti garuu hubannaadhaa fi na dhaggeeffadhaa isiniin jechuun barbaade. Warroonni asiin jirtan jechaadha bakka nani jedhu kana beektu silaa irra deddeebi'ee isinitti haasa'u. Xiqqooshii waa xiqqooshii nu haasa'uu barbaade isas maalirraa kan ka'e haasa'uu barbaade seetan bakka hin jiru kana gaafadhe jechaadha. Giiftii tiyya gaafadhe maqaa ishiin naan jettu ijoollee baay'een ishiin hojjisiistu gaafadhe tananii waan tokko haala biyya kanaa akkamidha maaltu jira maalsaadha jedheen gaafadhe ture. Waan tokko natti haasoftee turte ishiin natti haasofti jechaadha. Yeroo baay'ee natti haasofte akkasumallee keessanillee isinitti haasa'uu danda'u. Garuu ani garkam keessa iyyuu hin jiru haasaa isaanii qofan waan irraa fuudhetoo waa simbiraa ga'uu barbaade qofadha. Egaa sa'aatii ammaa sa'aatii tokko keessa dhufanii akka rukutan isin dhageessaniittu dhufanii jiru. Dhufanii gizee lamadha. Inni tokko maalikkanyaadha inni lammaffaa tokkos immoo eenyudha. Kanaan booda sa'aatii kanaan boodas Waaqayyoon harka jira isiniin jedha. Akkamidha waa'een lola biyya kanaa maalidha? Akkanatti itti fufamoo maal taanidha? Moo maalidha jedhee yeroon gaafadhu keessatti yookaan immoo biyyoota gara bakka bakkee deemanii turuu rukutuuyi jedhee yeroon gaafadhu keessatti bakkee yookaan jira miti bakka tokkodha kan rukutaa jiran dhugaa sodaan nageessa galee tanan sagalee isin waraabaa jira uursaa jira isas baay'ee sagalee hogganaa narra darba jechaadha xiyyaarri ana. Innaa akkami bakka hunda deemanii rukutu moo bakka tokkichaa jedhee yeroon gaafadhu keessatti waan sodaa jedhamu hin sodaatin naan jettee turte. Hin sodaatin jennaan hiriyoota baay'een as keessaa qabaa ijoollee baay'een as keessaa qabaa Itoophiyaawii keenya kan ta'an hiriyoota baay'een as keessaa qabaa jedhee yeroon itti haasa'u keessatti hin sodaatin maarra akka isaan hin sodaanne sodaatinaa jedhii yeroo sii dawwalan dawwaliif itti himi malee. Waan takkaafuu sodaatinaa bakkisaa bakkuma tokkicha kana malee walii gadi deemaniitoo biyya kana barbadeessuu yookaan rukutuu barbaadaniif miti naan jettee turte jechaadha. Isa kaan immoo isinitti haasa'uun barbaanne ani haasa'uu si fedhu. Innaa kanaaf ijoollee hin sodaatinaa jedhiini jette. Isaan kunoo hojii hojjetachaa jiru deemanii ba'anii hojjetu. Viidiyoo isaanii kaleessaa tokkos natti argisiistee jirti. Sheer naa gooteetti garuu gara WhatsAppii kiyyaan ishiin ani garuu asirratti mul'isuun barbaadu sababiin isaa waa tokko narraan ga'uu waan danda'a jedhee yaada. Isaan jara kiyya kana osoo hin taane kan namni keenya beektu miti reessin hin jedha. Ijoollee dhumti keenya amma as keessa jiran isobda maali waan akkanaa jiru nu asuma keessa jirra silaa maaltu jira jedhantu jira isinuu argitanii namoonni baay'een keessan koomentii jalatti sobdaa jettee yeroo ishiin naa barreessan isin immoo jala seentanii waarrattanii gurri keessan hin dhaga'u koomentii keessan laaleen kolfee akkamittiin dhageenye soba maaliiti silaa waan dhugaa jirtu bulettiin teenya nutti himti kan jirtanillee jirtu jechaadha. Innaa lolichi waan amma naan dhaabatu miti akkasuma biyya ollaashii jirtu ollaashii keessa kan jirtan Jordaan jechaadha. Innis hin beeku isiniin jedha. Akka ishiin natti haasofteetti haalli isaa ulfaataadha. Yaa ta'u malee biyya kana lamaan kana keessaa Waaqayyo nagaadhaan nu haa gashu isiniin jedha obboloota kiyya. Namoota yookiin biyya tokko keessa biyya hunda sana fakkeenyaaf biyya kana hunda keessa deemanii hunda barbadeessuu miti yaadni isaanii ijoolleen keenya waan isinii galuu qabu hin sodaatinaa isiniin jedha. Dhugaa Rabbi ana wanta kanan dhositu ishiin natti himti akkaataa sanan gaafadhaan maalii isaa hunda isaa natti himti garuu asitti isinitti haasa'uu hin barbaanne jechaadha. Natti haasofti kana deeggartaa waan akkasii hin qabnu natti haasofti garuu jechaadha. Kanaaf ijoolleen akkasitti illee sodaa baay'ee keessa galtanii too baay'ee sodaattanii canqamtanii cannaqaminaan sodaatinaan isiniin jedha. Amma yeroo isaa wanti isaa amma darbutti hin obsina ishee obsuu qabna obsa isin gaafata lafuma jirtan dhaabadhaa. Keessattuu ijoollee bakkee hojjettanii isin hojii barbaachaaf bakkee walii gadi hin deddeebinaa. Maaliif seetan
yeroo isaan dhufanii eenyuudha rukuta sana hin beektan. Fakkeenya follaa sana yeroo jirtan hoggaa sana akkasittiin rukutan sinumtuu mataa keessan hojii hojjettu yookaan maskootii dhixxu yoo ta'e yookaan waanuma tokko hojjettu yoo ta'e tasa fooqirra jirtu yoo ta'e ofii keessanii kuftanii lubbuun keessan darbuu danda'a obboloota koo naasurraan kan ka'e jechaadha. Naasuu addaan nama naasisa yeroo akkasittiin tokka'u isin immoo warri itti dhiyoo jirtan rifaaturraan kan kaatan lubbuun keessanillee wayin kuftanii miidhamuullee dandeessu harki keessan lubti keessan miidhamuu danda'a. Kanaaf walii gadi bakkee hin deebina. Obboloota kiyyaa amma wanti kun darbutti isiniin jedha. Ijoolleen keenya amma wanti ta'e irra ga'utti omaatti fakkaatu gaafa wanti ta'e irra ga'e immoo dhugaa rabbiiti yeroo dubbatan yeroo kana argan immoo baay'ee nama gaddisa. Otoo wanti tokko namarra hin ga'iin dursanii of eeggachuun hin barbaachisa bakka namaatti. Kanarraan kan hafe immoo Waaqayyo nu wajjin hin jiran sodaannu isiniin jedha. Eegaa keenya tiksee keenya abbaa jabaa qabna. Akkuma amantii keessanitti kadhadhaa. Lafa rakkoo keessaa kan sin baasu isa sin amanattanii baatan qofadha. Kan sin gargaarsu isa qofadha. Omaafuu sodaatinaa isiniin jedha. Kanaaf wanti isaa bakka hunda walii gadi hin deemu hojiin cufamu hojiin hojjetamaa jira hojjetachaa jiru. Isaan immoo siyaatee akkanaa kana dhufnamti yeroo barbaadan dhufu garuu halkan waan akkasiin jiru guyyaadha kan isaan deemaa turan jechaadha. Kaleessas guyyaadha har'as immoo guyyaadha dhageessanii jirtu jechaadha. Kana yaanni koo yaanni nan isinii qabu kanuma garuu nattaasofti nimitti gaafadhee waan tokko viidiyoo isiniin hojjedha. Koomentii keessan nama lamaaf jecha badaallee hin baasu yookiin nama lamaaf jecha nama lamaaf jedhee ijoollee baay'ee kana waan irraa dhageef waa gaafadhee waan haasa'ullee hin dhiisochaadha asirratti miidiyaa kana natu banatee abbaan sin barbaadu dhaggeeffadhu jettu suni. Arraba dhiistee otoo baate ati gaariidha. Baay'ee si jaalla baay'ee si kabaja. Arrabni immoo sumatti deebi'a malee ana umaana gochuullee hin danda'u. Obboloota kanaaf immoo rabbi lafa isin jirtanitti isin haa eegu. Obboloota kiyya gufuun takka isinirra hin ga'iin dhugaa rabbiiti. Tiksee gaarii isiniif haa ta'u. Adaraa kadhadhaan isiniin jedha. Du'aa hima keessan godhadhaa. Isiniin jechuun barbaada kanaaf walii gadi deemanii bakkee deemanii rukutan. Xiyyaarri immoo wanti inni as galuu dideef jechaadha. As keessa seenuu dideef biyyarraa biyyatti socho'uu dandanii sodaadha waan ta'eef sodaadha jechaadha. Biyya tokko lollee yoo jiraate immoo hin beektu waan ta'eef akka itti deddeemanii qabanii. Kanumaaf malee kana badaa hin cannaqaminaa isin lafa jirtan dhaabadhaan isiniin jedha. Gooftaan keessan waa baasuu isin jechuu barbaada waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Rabbiin lafa isin jirtanii tiksee gaarii isiniif haa ta'u. Jabaadha obboloota kiyyaa homaa miti warri biyya kaanirra jirtanis waaqayyoodhumaan nuuf kadhadhaa. Kadhatarraa kan hafe waan tokko hin goonu warroonni bakka waan jedhu hin qabu dhugaa rabbiiti jechaadha. Hedduu takka galatoomaa laayik sheer godhaa isiniin jedha maamila koo ta'uu hin dagatinaa yeroo gaarii naaf qabaadha.